Tole, hundumti keessanuu nagaa keessanii warri laayivii illee hordofaa jirtan, warri booddeellee karaa viidiyoo keenya yuutuubii hordoftan akkasumas karaa fuula feesbuukii hordoftan hundumaan nagaadha jechuun barbaada. Har'allee immoo barumsa kutaa biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa kun kan isiniif dhiyaatu waamicha qubeetinii. Har'as barumsa kutaa 16ffaa kan jedhudha kanan qabadhee dhiyaadhe. Egaa kutaa 16ffaa keessatti walii wajjin kan ilaallu sirna tuqaaleeti. Egaa kutaa 16ffaa osoo hin ilaalin duratti kutaa 15ffaa keessatti kan ilaalle waa'ee gabaajee fi kottoonfachiisudha. Egaa namoonni viidiyoo hordoftan, namoonni karaa laayivii baratan akkasuma karaa garee keenya teelegiraamii waamicha qubee shaakaltan adda baafattaniitu jedhee yaada. Gabaajeen maal akka ta'e, kottoonfachiisuun maal akka ta'e, akkasumas immoo akkamitti afaan Oromoo keessatti fayyadamuu akka dandeenyu adda baafattaniitu jedhee yaada. Egaa har'a walii wajjin kan ilaallu sirna tuqaaleeti. Egaa jalqabamee sirni tuqaalee maali kan jedhu hiikaa sirna tuqaaleen ilaalla. Sana booda immoo sirni tuqaaleen afaan Oromoo keessatti fayyadamnu kam fa'aadha kan jedhu adda baasnee ilaalla. Sana booda immoo kutaa kutaatti qoonnee tokko tokkoon sirna tuqaalee kana akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu hin ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gaaffii yoo qabaattan gara booddeera gaafachuu ni dandeessu. Akkasumas namoonni karaa yuutuubii hordoftan karaa koomentii nu gaafachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan achirraan nu kaa'uu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni yuutuubii keenya haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaanna. Egaa waamichi qubee itti fufee sirna tuqaalee har'aa kanarraan booda kutaa muraasa adda qoqqoonnee ilaalla jechuudha. Egaa sirna tuqaalee jechuun maal jechuudha kan jedhu hiikkaa isaan ilaalla jechuudha. Egaa sirna tuqaalee jechuun mallattoolee jecha yookiin barreeffama afaan Oromoo keessatti galan jechuudha. Isaan kun mallattoodha. Mallattoo gosa adda addaa jira. Egaa isaan kun mallattoolee jecha yookiin barreeffama afaan Oromoo keessatti galan jechuudha jechuudha mallattoolee kanneen. Sirna tuqaalee jechuun akkasidha. Isaan mallattoodha jechuudha. Egaa mallattoo gosa garaagaraa jira. Egaa isaan kun immoo faayidaa maalii qabu ree? Maaliif immoo sirna tuqaalee kana yookiin mallattoolee kana fayyadamuun barbaachisee yoo jenne, egaa barreeffamni tokko hiika ifa ta'e akka qabaatu, ergaasaa guutuu akka dabarsu, akkasumas immoo nama dubbisuu sanaaf akka mijatutti akka himni sun yookiin barreeffamni sun qixa sirriin ergaasaan dabarsu taasisuu jechuudha. Maaliif barreeffamni sirna tuqaaleetiin deeggaramee fi sirna tuqaaleetiin deeggaramnee ergaansaa tokko miti. Maaliif sirni tuqaalee yerootti ergaa hima tokko jijjiiruu danda'antu jira. Ergaa hima tokko sirreessuu yeroo danda'antu jira. Ergaa hima tokko immoo faallessuu yeroo danda'antu jira. Kanaaf namni barreeffama tokko barreessu sirna tuqaalee akkaataa seera qabeessan, akkaataa sirrii ta'een itti fayyadamee barreessuu qaba jechuudha. Kana maaliif sirni tuqaalee yoo keessaa hafee ergaa dabarsuu barbaanne sana yeroo itti dabarsee jiraachuu danda'a yookiin immoo ergaan isaa yeroo itti faallaa ta'utu jira jechuudha. Akkuma namoonni baay'een dhageessan natti fakkaate afaan Ingiliffaa keessatti kooman nama ajjeese jedhanii qoodduu nama ajjeesan isallee amma seenaa sana isinitti himu. Kanaaf maal jechuu barbaadani gabaabumatti sirni tuqaalee ga'ee guddaa qabu jechuudha. Ga'ee guddaa qabu jechuudha. Kanaafuu egaa afaan Oromoo keessatti illee akkuma sana sirna tuqaalee kana ni fayyadamna jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee kam fayyadamna kan jedhu immoo mee ilaalla. Afaan Oromoo keessatti sirna tuqaalee kam yookiin mallattoolee kam fayyadamna kan jedhu tokko tokko mee tartiibessinee ilaallaa jechuudha. Egaa sirna tuqaalee kana keessaa fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti kan fayyadamnu tuqaa yookiin qabxii jedhama tokko irratti tuqaa yookiin qabxii jedhama. Egaa kan inni bakka bu'ulleeni
asirratti akkuma argitan kana mallattoo tuqaa kanaan bakka bu'aa jechuudha. Tuqaa yookiin qabxii jennaanii jechuudha. Inni kun egaa faayidaa isaa booddee irratti ilaalla. Inni lammaffaan immoo mallattoo gaaffii jedhama. Mallattoo gaaffii jedhama. Egaa namoonni baay'een keessan hin beektu mallattoo gaaffiin an akkamii akka ta'e akka kana jira jechuudha. Mallattoo gaaffiin lammaffaa irratti mallattoo gaaffii jedhama jechuudha. Sadaffaa irratti afaan Oromoo keessatti kan fayyadamnu qoodduu jedhama. Qoodduu jedhama. Akka kanatti mallattoo kanaan bakka bu'aa jechuudha. Qoodduun mallattoo kanaan bakka bu'aa jechuudha. Amma maqaa fi mallattoo isaa qofan isinitti himaa jechuudha. Maqaa fi mallattoo isaa qofan isinitti himaa. Booddee irratti tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Kutaalee barnoota garaagaraa keessatti adda qoqqoodnee akka isiniif galutti suuta jennee ni ilaalla jechuudha. Akka isinitti hin baay'anne. Egaa inni sadaffaa irratti argitan kun qoodduu jedhama. Qoodduun akka kanatti barreeffamaa jechuudha. Mallattoo kanaan bakka bu'a. Mallattoo hammattuu keessa jiru anan halluu diimaadhaan irra mare kana jechuudha. Egaa afuraffaa irratti tuqlamee jenna. Tuqlamee jenna. Tuqlameen immoo mallattoo tuqaa lamaan akka kanatti barreeffamaa jechuudha. Maaliif maqaan isaa osoo tokkoffaa isaa irraa fudhame tuqaa yookiin qabxii jenne sanaa asitti tuqlamee jenne. Maaliif tuqaa lamatu jira waan ta'eef tuqlamee jennee mallattoo kanaa akka kanatti barreessinaa jechuudha. Tuqaa lama akka kanatti tokko gubbaadhaan tokko jalaan keenye akka kanatti barreessina. Inni kun tuqlamee jedhama jechuudha. Shanaffaa irratti mallattoo raajeffannoo. Mallattoo raajeffannoo. Egaa mallattoo raajeffannoon mallattoo kanaan bakka bu'a. Mallattoon isaa hammattuu keessa ka'e amma halluu diimaan irra maraa jiru kanaan bakka bu'aa jechuudha. Mallattoo raajeffannoo jechuun. Egaa kun mallattoo raajeffannoo jedhama maqaan isaa. Kanaafuu maqaa isaa akka adda bartan mallattoo isaa wajjin isinitti himuun barbaada jechuudha. Kanaafuu mallattoo raajeffannoo isa kana fakkaataa jechuudha. Isa akka kanatti barraa jechuudha. Sarara tokko gadi sararreetti tuqaa gara jalaatiin keenyaa jechuudha. Gara jalaatiin keenya. Ja'affaa irratti buufata xiqqaa kan jedhamu jira. Egaa mallattoon isaa tuqaa gubbaarran keenya qoodduu jalaan keenya. Tuqaa gubbaarran keenya qoodduu jalaan keenya akkuma ammas irratti jalaa sarara yookiin irra maraa jiru tuqaa keenyati. Ergasii jalaan immoo qoodduu keenya jechuudha. Akka kanatti buufata xiqqaa jedhama inni kun. Buufata xiqqaa jedhama jechuudha. Inni kun immoo sarara xiqqaa jedhama. Sarara xiqqaa jedhama. Sarara xiqqaan kun egaa sarara xiqqaa akkanatti xiqqeessanii sararreetoo itti fayyadamna. Inni kun sarara xiqqaa jedhama jechuudha. Sarara xiqqaa jedhama. Inni 8ffaa irratti ilaallu mallattoo waraabbii. Mallattoo waraabbii. Mallattoo waraabbiin gosa lama jira. Mallattoo waraabbii qeenxee fi mallattoo waraabbii dachaa jedhamanii jiru. Egaa isheen jalqabaa kun mallattoo waraabbii dachaadha jechuudha. Asirratti argitan kan akka qoodduu ol garagaree lama barraa erga hima barbaannu sana immoo yaada barbaannu gidduu gashinee booda immoo mallattuma sana gadi garagalchinee keenyaa jechuudha. Akka kanatti mallattuma sana gadi garagalchinee keenyaa jechuudha. Mallattuma sana garagalchinee keenyaa jechuudha. Inni kuni egaa mallattoo waraabbii dachaadha. Akkasuma immoo mallattoo waraabbii qeenxee qabna jechuudha. Kan asitti isuma tokkichi ishii ol garagalchinee barreessineeti erga yaada barbaanne san gidduu isaanii gashinee booda mallattoo sana gadi garagalchinee keenya jechuudha. Isaan kun qeenxeedha. Isheen jalqabaa kun immoo mallattoo waraabbii dachaadha jechuudha. Egaa kunniin maaliif cimdii ta'e maaliif qeenxee ta'e jennee akkamitti fayyadamna kan jedhu tokko tokko waan booddee ilaalluuf amma waa'ee faayidaa isaatiif hin dhiphatinaa. Mallatticha qofa baruuf yaala isiniin jechuun barbaada. Maaliif warra reefuu baraa jiru xiqqootti ulfaachuu danda'a al tokkotti mallattoon isaa kana faayidaan isaa kana jechuu waan ta'eef suuta jedhetan isin barsiisaa. Kanaaf ammaaf mallattoo isaa fi maqaa isaa kana wal simsiimachuu yaala jechuun barbaada. Egaa inni biraa immoo hammattuu jedhama. Hammattuu. Inni kun hammattuun kunoo asitti irra mare kanaa jechuudha. Hammattuu akka kanatti hammattuu barreessinaa jechuudha. Tokko gara gashinee tokko gara
mirgaa tokko gara bitaatti gargashinee kanatti yaada barbaachisaas gidduu gashinaa jechuudha. Egaa kun maaliif akka fayyadu immoo gara boodatti ilaalla. Maaliif har'umaayyuu faayidaa isaa baay'ee fayyadamneera mallattoo hammattoo gammattoo argitanii raattanii fayyadamaan dhufe jechuudha. Akkasumarraa faayidaa isaa namoonni xiinxaluu ni dandeessu jechuudha. Egaa kun mallattoo hammattuu jedhaman isa laffaarra jiru. Mallattoo hammattuu. Kurnaffaa irratti immoo fuftuu jedhama. Fuftuu. Fuftuun kun maal goona sarara xiqqaa sadii walitti aansinee barreessina jechuudha. Yaada tokko itti fufaa jechuudha. Asitti fuftuu jedhama kan maqaa isaarra hubachuu hin dandeessu. Inni kun immoo fuftuu jedhama jechuudha. Fuftuu jedhama. Fuftuu mallattoo sarara xiqqaa sadii walitti aansinee barreessina jechuudha. Mallattoo sarara xiqqaa sadii walitti aansinee barreessina jechuudha. Egaa 11ffaa irratti qubguddeessa kan jedhu kun akka sirna tuqaaletti fudhatama malee mallattoo miti. Akka sirna tuqaaletti fudhatama. Egaa kun jecha lamarraa dhufee qubee guddaa isa jedhu jechuudha. Qubee guddaa kun qubee guddaa taasisuu hin jedhu san qubee guddaa taasisuu kan jedhurraa dhufe jechuudha yaadichi. Qubee guddaa taasisuurraa qubguddeessa jenne jechuudha. Qubguddeessi kunillee egaa mallattoo miti garuu akka sirna tuqaaletti waan fayyadamnuufanii as jalatti fide jechuudha. Maaliif? Afaan Oromoo keessatti yeroo jechoota garaagaraa barreessinu hima garaagaraa barreeffama garaagaraa barreessinu qubguddeessa yookiin qubee guddaa yeroo itti fayyadamnutu jira jechuudha. Kanaaf inni kunillee sirna tuqaalee jala gala garuu mallattoo miti jechuudha. Maaliif? Akka sirna tuqaalee kan biroo fakkeenyaaf akka buufata xiqqaa yookiin sarara xiqqaa kanaa mallattoodhaan bakka buusna miti. Mallattoodhaan bakka buusna miti jechuudha. Asirratti akka hin dogongorreefu inni kun mallattoo hin qabu. Mallattoo osoo hin taane qubguddeessa jechuun hojumaan jecha barreessinu sana qubee jalqabaa guddaa taasisuudhaan itti fayyadamna jechuudha. Egaa hima keessattis haa ta'u, jecha keessattis haa ta'u, barreeffama guddaa keessattis haa ta'u keewwata jechuudha. Akkamitti akka qubguddeessa fayyadamnu gara fuulduraatti kutaa barnoota tokko fudhannee isallee addatti ni ilaalla jechuudha. Egaa innis sirna tuqaalee jalatti ramadama jechuudha. Egaa kan ammaatti ilaalle kunniin sirna tuqaalee yookiin mallattoowwan nuun afaan Oromoo keessatti fayyadamnu jechuudha. Maaliif? Egaa kunniin afaan biraa keessallee jiru. Afaan baay'ee ittiin fayyadamnu fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa afaan Ingilizii keessatti jiru jechuudha. Afaan namoonni afaan garaagaraa dubbatan yookiin hawaasa garaagaraa biratti afaan isaanii keessatti mallattoolee kana yeroo baay'ee itti fayyadamu jechuudha. Egaa afaan Oromoollee mallattoolee kanneen fayyadama jechuudha. Egaa mallattooleen biraas jiraachuu danda'u. Asitti kanan kaa'e ani kan bu'uuraa qofaa malee kana qofa jechuu koo miti mallattooleen fayyadamnu tarii mallattooleen biraa jiraachuu danda'u. Ammaaf kan bu'uuraati jedhe kanan lafa kaa'ee isaan kana jechuudha. Egaa nuyi barnoota keenya waamicha qubee jalatti walii wajjin kan ilaallu mallattooleen akka 10 tarreessee fi qubguddeessa dabalatee walumaa galatti qabxiilee 11 yookiin immoo barnoota 11 kana adda qoqqoodnee suuta jennee walii wajjin ni ilaallaa jechuudha. Egaa kana akka salphaatti akka adda baafattan abdiin qaba mallattoo kanaa fi maqaa isaa jechuudha. Mee har'aaf dura akka yaadatti sanuma mallattoo sanniin qofa tarreessinee akka dhiisnuuf ture. Haa ta'u immoo isaan sirna tuqaalee kana keessatti tokkotti dabaluu yaade mee waa'ee tokko irratti bal'inaan haa qo'annu. Fakkeenyaaf jalqabarraa akkuma jedhe tuqaa yookiin qabxii jedheen ture. Egaa tuqaa yookiin qabxii kanarratti mee walii wajjin gadi fageessinee haa qo'annu faayidaa isaa. Yeroo biraa kutaa barnoota biraa keessatti walii wajjin tartiibaan kan biraa ni qo'anna jechuudha. Kan biraa ni qo'anna fakkeenyaaf har'a waa'ee tuqaa yoo qo'anne har'a waa'ee tuqaa kana yoo qo'anne tuqaa fi qabxii kana faayidaa isaa yoo qo'anne kutaa barnoota itti aanu keessatti mallattoo gaaffii qo'achuu ni dandeenya. Maal faayidaa mallattoo gaaffii afaan Oromoo keessatti akkamitti fayyadamna? Faayidaan isaa maali kan jedhu walii wajjin qo'achuu ni dandeenya. Akkasuma qoodduun maali kan jedhu akkamitti fayyadamna kan jedhu kutaa barnoota biraa keessatti walii wajjin qo'achuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf tuqlameenis maaliif fayyadamna kan jedhu akkamitti fayyadamna kan jedhu walii wajjin suuta jennee qo'achuu ni dandeenya yeroo biraa. Akkasuma fakkeenyaaf mallattoo raajeffannoo akkamitti fayyadamna afaan Oromoo keessatti kan jedhu adda baasnee tokko tokko ni ilaallaa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf buufata xiqqaallee akkuma kanatti adda baasnee ni ilaallaa jechuudha.
kophaa isaaniitti sarara xiqqaallee akkasumatti kophaa isaaniitti hunduma isaaniiyyuu ni ilaalla amma guguddeessaa dabalateetu jechuudha. Egaa har'aaf mee tuqaa yookiin qabxii kana faayidaa ishee ilaallu. Tuqaa yookiin qabxii kana faayidaa ishee ilaallu. Egaa akkuma jalqabarra jedhe tuqaan kaa mallattoo kanaan bakka buute jechuudha. Mallattoon ammaanii irra maraa jiru kanaa tuqaa tokkoon bakka buute jechuudha. Tuqaa tokkoon bakka buute. Egaa faayidaan ishee immoo maalidha? Akkamitti fayyadamna? Maaliif fayyadamna kan jedhu mee qabxiilee muraasa fakkeenya muraasa fudhannee walii wajjiin ni ilaallaa jechuudha. Egaa afaan Oromoo keessatti tuqaa yookiin qabxiin faayidaalee armaan gadiitiif oola. Egaa faayidaan sunniin maal fa'a kan jedhume tokko tokkoon haa ilaallu jechuudha. Egaa tokkoffaarratti faayidaan tuqaa maalidha? Yaadni tokko xumuramaa ta'uu isaa agarsiisuudhaaf. Yaadni tokko xumuramaa ta'uu isaa kan agarsiisu tuqaadha jechuudha. Egaa himni tokko akkuma yeroo darbee hima ijaaruu irratti ilaallee waa'ee hima ijaaruu yommuu qo'annu himni tokko ergaa guutuu dabarsuu qaba jennee turre. Inni sunis gulummoo fi xumurtuu qabaachuu qaba yoo xiqqaate jechuudha. Mee fakkeenya fudhannee ilaalla asumarrattu jechuudha. Kanaaf himni sun ergaa guutuu dabarsa yoo ta'e mallattoo tuqaa fudhata yookiin immoo mallattoo tuqaa dhumarra gashuudhaan himni sun hima ergaa guutuu dabarsudha yookiin hima ergaa guutee dabarsee xumuramedha jenneet akka kanatti keenyaa jechuudha. Hima xumurame yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Tolasaan gabaa deeme jedha fakkeenyi kun. Tolasaan gabaa deemeera. Deemuun isaa xumurameera. Waan ta'eef maal keenya jechuudha? Mallattoo tuqaa keenyatti Tolasaan gabaa deemuusaa yaadni kun xumuramaa ta'uusaa agarsiisna jechuudha. Maaliif osoo mallattoo biraa kaa'e fakkeenya osoo mallattoo gaaffii kaa'ee hima gaaffiitti jijjiiramuu danda'a. Tolaan gabaa deemee jedheetoon gara gaaffiitti jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Maaliif akka gaaffii akka hin taaneef mallattoo tuqaan kaa'uun maal agarsiisa jechuudha? Yaadichi xumuramuu agarsiisa jechuudha. Kanaaf yaadi tokko yoo xumurame mallattoo tuqaa fayyadamna jechuudha. Yaadni tokko yoo xumurame mallattoo tuqaa fayyadamnaa jechuudha. Egaa yeroo darbee yeroo hima ijaarraa turre san keessatti hima kamiyyuu gaafa ijaartan himni suni ergaa guutuu dabarsa yoo ta'e fi ergaansaa xumuramaa yoo ta'e mallattoo tuqaa fayyadamna jechuudha. Ammaan boodas hima kamiyyuu yommuu barreessitan himni sun yaada xumuramaa qaba yoo ta'e ergaansaa xumurameera yoo ta'e yookiin yaadni isaa xumurameera yoo ta'e mallattoo tuqaa keessuu jechuudha. Kana dagachuun qabdan yeroo hundumaayyuu hima yoo barreessitan himni tokko yaadni isaa xumurameera yoo ta'e mallattoo tuqaa kaa'uudhaan mirkaneessinaa jechuudha. Mee immoo fakkeenya biraatti fudhannee ilaallu. Inni laaqana nyaate. Egaa inni kan jedhu gulummoodhaan maqaa abbaa ta'uu danda'a. Inni laaqana nyaate kan jedhu yaadichi xumuramaadha. Laaqana nyaateera. Nyaachuuf miti. Fuulduratti nyaata miti. Nyaateera kan jedhu gaaffii miti. Inni laaqana nyaate kan jedhu xumurameera yaadichi. Yaadichi waan xumurameef mallattoo tuqaa fuuldura isaa kaa'uudhaan mirkaneessinaa jechuudha. Kanaafuu inni laaqana nyaate kan jedhu yaadni isaa xumurameera jechuudha. Yaada dabalataan barbaadu, deebiin barbaadu laaqana nyaate waan ta'eef nyaachuusaa tuqaa kaa'uudhaan yaadichi xumuramaa ta'uusaa mirkaneessinaa jechuudha. Akkasuma fakkeenya sadaffaa irratti laliseen barsiistuudha. Egaa yaadni kunis xumuramaadha. Laliseen barsiistuu ta'uu ishee nutti himee jira yaadichi. Xumurameera. Kanaafuu mallattoo tuqaa fuuldura isaa kaa'uudhaan mirkaneessinaa jechuudha. Yaadichi xumuramaa ta'uusaa mirkaneessina jechuudha. Maaliif laliseen barsiistuudha. Barsiistuu ta'uuf miti. Gaaffii nuun gaafanne. Fuulduratti barsiistuu taate miti. Laliseen barsiistuu taatetti barsiistuudha jechuudha. Yaadichi xumuramaadha. Akkanatti mallattoo tuqaa fudhata jechuudha.
Afuraffaarratti fakkeenya kana fudhadhee lammiin gara Finfinnee deeme. Lammiin gara Finfinnee deeme. Egaa lammiin eessa deeme? Gara Finfinnee deeme. Yaadichi xumurameera jechuudha. Xumurameera. Gaaffiin barbaadu, deebiin barbaadu. Already yaadichi xumuramaadha waan ta'eef, yaadichi xumurameera waan ta'eef mallattoo tuqaa dhuma isaarratti gashuudhaan yaadichi xumuramaa ta'uusaa agarsiisnaa jechuudha. Lammiin gara Finfinnee deeme kan jedhu jechuudha. Mee fakkeenya tokko malleetti isiniif haa dabaluu. Barattoonni hojii manaa hojjetan. Barattoonni hojii manaa hojjetan. Barattoonni hojii manaa hojjetan kan jedhu yaadichi xumuramaadha. Barattoonni hojii manaa xumuraniira jechuudha. Hojjetaniira. Ganaa hojjechuu hundarratti hojjetu miti. Hin hojjenne miti. Yaadichi hojjetan kan jedhu barattoonni hojii manaa hojjetan kan jedhu yaadichi ergaa guutuu kan xumurame dabarsa jechuudha. Yaadichi ergaa guutuu kan xumurame dabarsa waan ta'eef dhuma isaarratti mallattoo tuqaa kaa'uudhaan yaadichi xumuramaa ta'uusaa agarsiisnaa jechuudha. Egaa fakkeenya baay'ee fudhachuun ni danda'ama. Kanaaf fakkeenya fudhachuuf yeroo akka hin gubneef isin fakkeenya baay'ee fudhattanii shaakaluu dandeessu. Hima garaagaraa barreessuudhaan, hima yaadni isaa xumurame barreessuudhaan mallattoo tuqaa kaa'uudhaan akkasumatti shaakaluu dandeessu yookiin immoo barreeffama garaagaraa irraa hima garaagaraa yookiin barreeffama tokko yommuu dubbistan mallattoo kamiitu galuu qaba jettanii shaakaluu danda'uu qabdan jechuudha. Kanaaf fakkeenya baay'ee fudhachuudha yeroo hin gubnu maaliif isinitti dheerata waan ta'eef kanaaf fakkeenya garaagaraa ofii keessanii kana caalaa shaakalaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kun faayidaa tuqaa keessaa isa tokko. Faayidaa tuqaa keessaa isa tokko maal jennee faayidaa tuqaa keessaa inni jalqabaa yaadni tokko xumuramaa ta'uu isaa agarsiisuuf gala jechuudha tuqaan. Mee immoo faayidaa tuqaa isa itti aanu haa ilaallu afaan Oromoo keessatti. Kottoonfachiisuu agarsiisuuf. Faayidaa tuqaa keessaa inni tokko kottoonfachiisuu agarsiisuuf. Egaa kottoonfachiisuun maal akka ta'e kutaa barnoota keenyaa darbe keessatti ilaallee jirra. Egaa yaadni kun haaraa isinitti hin ta'u. Yaadni kottoonfachiisuu jedhu kun haaraa isinitti hin ta'u jechuudha. Egaa kottoonfachiisuu yommuu barreessinu yookiin jecha tokko yommuu kottoonfachiisne dhuma isaarra tuqaa kaa'uun dirqama jechuudha. Dhimma filannoo osoo hin taane tuqaa kaa'uun dirqamaa jechuudha. Fakkeenyaaf jecha lakkoofsa jedhu. Jecha lakkoofsa jedhu. Gabaabsee kottoonfachiisee barreessuu yoon barbaade, kottoonfachiisee barreessuu yoon barbaade dhuma isaarratti mallattoo tuqaan kaa'aa jechuudha. Akkanatu sirriidha jechuudha. Mallattoo tuqaan kaa'aa jechuudha. Jecha tokko yommuu kottoonfachiise. Egaa waa'ee kottoonfachiisuu yeroo darbe ilaalleera waan ta'eef yaadichi haaraa isinitti hin ta'u. Fakkeenyuma fudhadhee ilaala malee. Akkasuma fakkeenyaaf jecha bilbila jedhu. Jecha bilbila jedhu kottoonfachiisee jedhee akkanatti yoon barreesse mallattoo tuqaa kaa'uun qaba jechuudha. Egaa akkuma yeroo darbe ilaalletti kottoonfachiisuu kan jedhu kuni seera dhaabbataa akka kanatti kottoonfachiisaa kan jedhu wanti lafa taa'ee hin jiru waan ta'eef namni akkuma isaa toletti kottoonfachiisuu danda'a waan ta'eef akka kamittuu yoo kottoonfachiisne yeroon akka namaaf galutti kottoonfachiisuu danda'uu qabna akka waltaawaa ta'etti jechuudha. Yeroo baay'ee akkasuma immoo kottoonfachiisni raawwanne booda mallattoo tuqaa dhuma sanarra keenya dhuma jecha kottoonfachiisni sanarraa jechuudha. Hubachiisa akkuma jedhu yeroo darbe ilaallee jirra. Fakkeenyi kun haaraa miti hubachiisa kan jedhu hub jedhee kan barreessee booda dhuma isaarratti mallattoo tuqaan kaa'aa jechuudha. Fakkeenya jecha jedhu gaafa kottoonfachiisa kanatti kottoonfachiisee dhuma isaarratti mallattoo tuqaan kaa'aa jechuudha. Egaa kun baay'ees waan nama rakkisuu miti waan ta'eef kottoonfachiisnee mallattoo tuqaa kaa'uudha. Kun faayidaa mallattoo tuqaa keessaa isa tokko jechuudha afaan Oromoo keessatti. Inni bira gabaajee agarsiisuuf gala jechuudha mallattoon tuqaa. Gabaajee agarsiisuuf. Gabaajeen maali yeroo darbe ilaallee jira? Gabaajee jechuun jenne yeroo darbe jechoota barreeffaman tokko keessatti qubeelee jalqabaa funaanuudhaan gabaabsinii barreessuun gabaajee jedhamaa jennee turre. Kanaaf yeroo gabaajee sana barreessinu akkuma yeroo darbe isinitti himee mallattoo tuqaadhaan qubeelee jalqaba funaanne sana addaan qoonnaa jechuudha. Mallattoo tuqaa fayyadamnee jechoota qubee jalqabaa funaannee akka gabaajetti keenye sanaa adda qoqqoonnaa jechuudha. Egaa kunillee ilaalleerra yeroo darbe waan ta'eef waan haaraa miti jechuudha ammallee. Fakkeenyaaf dhaabbata leenjii barsiisotaa. Dhaabbata leenjii barsiisotaa.
Egaa dhaabbata leenjii barsiisotaa kan jedhu kana maqaa dhaabbata tokkooti. Egaa gabaajee isaa barreessuudhaaf qubee jalqabaa siidhaa funaannaa ittaanee laa fudhanna leenjii keessaa ittaanee baa fudhanna barsiisota keessaa kan jedhu jechuudha. Egaa qubeelee jalqaba funaanne kana tuqaan adda qoodaan dhaa tuqaa laa tuqaa baa jennee akka kanatti barreessinaa jechuudha. Akka kanatti barreessinaa jechuudha. Egaa faayidaa tuqaa keessaa tokko maal jechuudha? Yemmuu gabaajee barreessinu gabaajee gidduutti adda qooduudhaaf yookiin qubeelee jalqaba funaanne san adda qooduudhaaf akka kanatti barreessinaa jechuudha. Kanatti barreessinaa jechuudha. Kanaaf faayidaa tuqaa keessaa kunis isa tokkodha. Fakkeenyaaf biiroo barnoota Oromiyaa jennee yoo jecha kanatti gabaabsinee gabaa jedhaan barreessinu egaa baa tuqaa baa tuqaa oo jennee kanatti baa oo jennee biiroo barnoota Oromiyaa jennee gabaabsinee tuqaan adda qoqqoodnee ni barreessina jechuudha. Gabaajee yommuu barreessinu inni biraa fakkeenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaa yoo jennee kanatti maa tuqaa naa tuqaa oo jennee tuqaa fayyadamuudhaan adda qoqqoodnaa jechuudha. Kanatti gabaajee barreessuudhaaf ni fayyadamna jechuudha mallattoo tuqaa kana. Egaa kaasitti dheeratu ittuma fufee waa'ee tuqaa kana xumuruun qaba. Obsaniituma dhaggeeffadhaa isin jechuun barbaada. Warri booddeellee karaa viidiyoos dhaggeeffattan warra ammallee laayivii jirtan obsaatuma hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Isinittillee dheeratu maaliif waa irraa bartu waan ta'eef afaan keenya seera qixa sirriidhaan barreessuu fi qixa sirriin qubeessuudhaaf nu fayyada waan ta'eef. Inni biraa mallattoo tuqaa kan itti fayyadamnu keessaa herreega keessatti lakkoofsa guutuu fi haftee ta'an agarsiisuuf. Egaa kuni warri barnoota herreegaa baratan sirriitti beektu. Wanti sirra rakkisu tokko hin jiru, waan gaaffii ta'us hin jiru. Tarii namoota barnoota herreegaa hin beekne yoo ta'e malee namoonni barnoota herreegaa beektan isaan afaan Ingiliffaatiin deesimaal jenne yookiin immoo haftee isa keenyu sana jechuudha. Yeroo barreessinu mallattoo tuqaa fayyadamnaa jechuudha. Egaa fakkeenyaaf 6.2 yookiin 4.5 yookiin 1.2 jennee akka kanatti haftee fi lakkoofsa guutuu adda baasuudhaaf akka kanatti fayyadamna jechuudha. Egaa kun herreega keessatti waan ta'eef kan namoonni baay'een keessan herreega hubattan beektu kun waan haaraas miti. Kanas roman darba jechuudha. Inni biraa baay'ee murteessan mata duree xiqqaa isa guddaa irraa addaan baasuuf kan jedhudha jechuudha faayidaa tuqaa keessaa. Egaa kun yeroo baay'ee waa'ee mata duree guddaa xiqqaa kun barreeffama garaagaraa barreeffama dheeraa yommuu barreessinu ilaallata. Hima osoo hin taane yaada dheeressinee yommuu barreeffamni keenya mata duree garaagaraa qabu adda baasuudhaaf fayyada jechuudha. Keessattuu isa kana namoonni baay'een keenya fuula Facebook irratti hin barreessina, sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti hin barreessina. Yookiin immoo barreeffama garaagaraa hin barreessina. Gaafa barreessinu of eeggannoodhaan mata duree guddaa xiqqaarraa tuqaan adda baasuudhaan barreessinaa jechuudha. Akkamitti kan jedhu fakkeenya tokko fudhadheetan isiniif ilaalaa jechuudha. Mee fakkeenyota kana ilaalaa. Mata dureen guddaan maal jedhaa? Gosoota dhukkubaa jedha. Gosoota dhukkubaa. Amma kun mata duree guddaadha. Tokko jedheetan eegalaa jechuudha kana. Mata duree guddaa waan ta'eef tokko jedheetan eegala jechuudha. Mata duree guddaa waan ta'eef. Egaa as jalatti mata duree guddaa kana jalatti gosoota dhukkubaa kana irratti dhukkuboota tokko tokkoon waa'ee dhukkubootaa barreessuu yoo barbaade dhukkuboota biraas barreessuu yoo barbaade kan as jala jiran jechuudha. Gosoota dhukkubaa kana jala yookiin gosoota dhukkubaa kana jala kan jiranii kan biraas barreessuu yoo barbaade maal jedha jechuudha. Tokko tuqaa tokko jedheetan dhibee jalqaba barreessuu barbaade fakkeenyaaf dhukkuba kalee tokko tuqaa tokko jechuudha. Ittaan immoo dhibee yookiin dhukkuba biraa barreessuu malee tokko tuqaa lama jedhee eegala jechuudha. Inni kun dhukkuba tiruu kan jedhu fakkeenyaaf lammaffaa irratti. Ittaanii ammas gosa dhukkuba biraa barreessuu yoo barbaade tokko tuqaa sadii akkanatti dhukkuba ijaa jedhee akkanatti barreessuudha. Akkuma kanatti itti fayyadu tokko tuqaa afur mata duree xiqqaa biraa yoo qaban. Kan biraa mata duree biraa jalqaba barbaanne lama jennee jalqabnaa jechuudha. Mata duree guddaa lama jennee jalqabnee raawwanneeti. Ittaanii kan jiru mata duree xiqqaa yoo qabaate mata duree guddaan ittaanii kun lammaffaa kunillee lama tuqaa tokko jennee jechuudha. Lama tuqaa tokko jennee itti fuunnaa jechuudha. Lama tuqaa tokko jennee mallattoo
tuqaa fayyadamuudhaan lama tuqaa tokko jennee itti fuuna jechuudha. Asitti egaa iskiriiniin koo waan mul'anneef barreessu akkanatti itti fuuna waan ta'eef kuni kan namoonni barreeffama garaagaraa barreessan isin fayyada waan ta'eef sirriitti xiyyeeffachuu qabdu jee namoonni yeroo biraas viidiyoo kana ilaaltan jechuudha. Kallattii kamiiniyyuu haa ta'u sirrii xiyyeeffannaa barbaada jechuudha iddoon kun. Egaa hanga tokko mallattoolee faayidaa mallattoo tuqaa kana isin tarreessan jira. Egaa kan hanga ammaatti ilaalle kanaadha. Faayidaan mallattoo tuqaa nuun afaan Oromoo keessatti fayyadamnu jechuudha. Egaa namoonni gaaffii qaban yoo jiraate gara booddeerra gaafachuu dandeessu. Namoonni amma karaa tamsaasa kallattiin hordofaa jirtanii akkasumas immoo namoonni yaadas qabaatan karaa yuutuubiin hordoftan yaada keessan nu kaa'u yookiin gaaffii keessan kaa'uu dandeessu. Akkuma armaan dura baratan isiniif deebisna jechuudha. Egaa amma tokko waan xiqqoo akka hubattan abdiin qaba. Kanaaf kana caalaa immoo sirriitti hubachuudhaaf shaakalaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif yeroo baay'ee sirni tuqaalee kun shaakala barbaada jechuudha. Keessattuu namoota amma reefu qubee baraa jirtan. Egaa kaasittis cimuu suuta jedhaa toora deddeebi'aa shaakalaan jedhaa yoo shaakaltan baay'ee salphaadha isiniin jechuun barbaada. Kuni barnoota keenya har'aati. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Egaa karaa yuutuubii keenya namoonni hordoftan hamma isiniif danda'ameen namootaaf sheer nu godhaa viidiyoo keenya isiniin jenna. Namootas nu affeeraa akkasumas immoo namoonni karaa yuutuubii hordoftan karaa garee telegiraamii nutti makamtanii shaakala keenya yeroo yerootti shaakallu barattoonni keenya shaakalan argachuu barbaadan diskiripshinii viidiyoo kanaa gara jalaa irratti liinkii telegiraamii isiniif kaa'a isinii achirraan itti dabalamuu dandeessu. Akkasumas immoo gara garee sanaatti dhuftanii walii wajjin shaakaluu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo garuma keessa telegiraamii keessa seentanii giruupiin keenya pabliik waan ta'eef waamicha qubee jettanii barbaaduudhaan nu argachuu dandeessu. Egaa barnoonni keenya itti fufaa yeroo ittaanu barnoota 17ffaa keessatti immoo walii wajjin kan ilaallu sirna tuqaalee kan biraa mallattoo gaaffii kan jedhu ilaalla jechuudha. Yoo dandeenye mallattoo gaaffii qofa ilaallaa yoommoo yeroo nu ga'e itti daballee qoodduu akkasumas mallattoo raajeffannoo itti daballee ilaalla waan ta'eef egaa akka kanatti shaakalaa isiniin jechuun barbaada. Har'a isinitti dheerateera. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata waan